عليكم ورحمة الله وبركاته. كان جرت كبجم توتا في جالة توتا هردو توتا OCM تو بينجين نكى سامبارا دارين نجاجرا الحمد لله كوجا هراس أكما كان أدرا براتم يتفنو هيدو تكوباي برباچ ساتي في أكما غافي كي سنيتين إسن بيكو قبضا وانجر في كي يادي في غافي إسن نغافتن راتو هندا وران دي بيسن يفتا وانجر وان بريدو تكوبا دي سن فجرا odeeffannoo kana irraa fayyadamuudhaaf subscribe godhaati maatii keenyataa warroonni maatii keenyataa like share gochuudhaan nu faana bu'aa odeeffannoo kana hiriyoota keessan biraanis gaa odeeffannoo baay'ee tokko filatamaa fi barbaachisaa ta'e jechuudha innis maalidha yoo jennee akkuma kana dura wal biraan gahaa turre mana luukii 70 bifa amma suuraa irratti argaa jirtan kanaan bifa kana bareedu dizaayina kana bareedu akkasumas karaa keessaatiin warroonni dizaayina kana fakkaatu meeqaan akka hojjetamu quantity isaa hojjedhuuti nu dhiyeessi jettanii gaafii na gaafattaniif deebisiniif ta'a waan jedhee isiniif hojjedhe jedhe suuraa akka amma suuraa irratti argaa jirtan kana mana bifa kanaan bareedu gatii isaa meeqan barbaachisu kan qarshii meeqa yoo qabaanne mana akka kana ijaarrachuu dandeenya warroonni jettan manichi luukii 70 jechaadha bifa margaa jettan kana blokkeettiidhaan ijaarree yoo jenne qarshii meeqan barbaachisa qarshii meeqan nu gaafata meeshaa bituuf qarshii meeqan barbaachisa ogeessi mana kana nu ijaaru qarshii hammam nu gaafata waan jedhu kallattii maan isin biraan gahaa jechaadha egaa odeeffannoo kana isin biraan gahuudhaan duratti mana tokko ijaarrachuudhaaf haalli teessuma lafaa baay'ee tokko murteessaadha jechaadha manni tokko qarshii baay'ee nu gaafatu fi qarshii muraasa akka nu gaafatu wanti baay'ee tokko murteessaa ta'e haala teessuma lafaa saniiti qarshii baay'ee akka nu gaafatus kan godhu lafa sanii qarshii muraasaan ijaaruu akka dandeenyus kan nu godhu lafa sanii jechaadha kanas odeeffannoo isaa yeroo itti aanu haala adda ta'een odeeffannoo isaa iddoo addaa walitti funaannadha isin biraan gahaa kallattii manarra gaafii guyyaa har'aa odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufetti yoo isin seensise manichi amma suurratti argaa jirtan kun diizaayinii baay'ee tokko filatamaa ta'e jechaadha keessi isa kaaree 106 jechaadha luukii ittoo deebifnu luukii noormaali luukii lumuuxii ta'e jechaadha luukii 70 ijaaruu dandeenya yookaan mana hanga kana bal'aatu luukii 70 ijaaruu dandeenya manichi keessa manaatitti gaadaa afurii fi alarraa mana fincaanii fi shaaworii kan qabu akkasumas kutaa bultii keessa mana fincaanii fi shaaworii kan qabu saaloon yookaan ammoo hagicha meetira 7 dheeratuu fi bal'inni isaa meetira 4 ta'e akkasumas ammoo gaadaan isaa tokko isaatiitti meetira 3 kan bal'atu gaadaa 4 of keessaa qaba jechaadha diizaayina baay'ee tokko filatamaa fi haala yeroo irratti kan hundaa'e yookaan ammoo mana diizaayina yeroo dhiyoo kanatti namoonni ijaaratan irratti kan hundaa'e fi kan ijaarame ogeessa dandeettii addaa qabu kan ijaarame jechaadha kanaaf quantity kanas kan isa wajjin hojjedhee fi hubannoo yeroo fi kiyya qaburraa kan isinii hojjedhe waan ta'eef odeeffannoo baay'ee tokko dhugaadha jechuudha kanaaf namoonni hedduun yeroo baay'ee odeeffannoo namni isin ga'u sobsiisuuf kan yaaltan jirtani kanaaf namoonni akkasiin achumatti nurraa hafaa namoonni muraasni namni kuma yoo na hordofee anaaf gaadha jechuudha odeeffannoo kanaaf manicha kana ijaaruudhaaf tokko isaatti dhagaa hammamtu nu gaafata siminto hammamtu nu gaafata ashawaa walumaa galatti meeshaalee nu barbaachisan qarshii hammamii waan jiru isin biraan gahaa jechuudha jalqaba mana kana ijaaruudhaaf jalqaba isaarraa yookaan dhagaa nu barbaachisaa dhagaa manicha kanaan ijaarru akkuma argitan manichi xiqqoo lafarra ol siikaadha kanaaf makiina asadii nu gaafata jechuudha yookaan meetira kuubii 90 nu gaafata jechuudha naannoo meetira kuubiidhaan dhagaan itti gurguramu kanas quantity gootanii warroonni hubannoo akkasii qabdan irra gahuu dandeettanii meetira kuubii hangamii akka ta'e kanaaf meetira kuubii 90 kana gama qarshiitti jiru qarshii 15,000 nu gaafata jechuudha qarshii 15,000 makiina dhagaa kana galchuu dandeenya yookaan ammoo makiina diimaa gurdaa kana nu sinootiraakiidha yoo galchitan makiina sinootiraakiis 3 galchuu ni dandeettan jechuudha kanaaf qarshii 15,000 isa galchuu ni dandeenya itti aansuudhaan simmintoodha jechuudha wanti nu gaafatu simmintoo kuntaala 90 nu gaafata yookaan ammoo qaraacita yookaan saanduqa sanatti yoo deebifnu kaman immoo qalqalannitti ittiin gurguramutti yoo deebifnu 180 nu gaafata jechuudha walumaa gala kuntaala 90 nu gaafata yeroo kana gabaa irratti kuntaala tokko qarshii 600 jiraachuu isaa isiniin ga'ee jira jechuudha odeeffannoo kuntaala 90 kana bituudhaaf qarshii 54,000 nu gaafata jechuudha qarshii 54,000 qopheessina simmintoo mana kanaaf ga'uun haala bareedaa ta'een qopheessuu ni dandeenya itti aansuudhaan ashawaadha jechuudha mana kana akka jiru kanatti zanafataa gootanii ijaaruudhaaf simmintoo kuntaala 90 isiniin jedhee isa itti aansuudhaan ashawaa makiinaa 4 yookaan ammoo konkolaataa 4 siinootiraakii kana nu gaafata yeroo kana innis gabaa irratti qarshii 5,000 jiraachuu isaa isinitti miira warroonni naannoo keessanitti qarshii 5,000 gurguramu irra caalaa naannoo hedduutti wal fakkaataadha jechuudha 5,000 kuntaa makiinaan tokko makiinaa 4 kana bituuf qarshii 20 qopheessina nuuf gahuu ni danda'a jechuudha haala adda ta'een walumaa galatti guutuu mana kanatti wanta barbaachisu koloniif biimii irratti akkasumas muutu liin konkiriitii isaatiif walumaa galatti ashawaa gara fuudhaafis ta'e makiina 4 nu gaafata makiina 4 kana gama qarshiititti yoo jijjiru qarshii 20 nu gaafata jechuudha isa taansuudhaan manicha kana ijaaruuf manichi bolokkeettiidhaan ijaarame waan ta'eef sibiila nu gaafata sibiila abbaa 10 fi abbaa 12 nu gaafata akkasumas istaafaa nu gaafata kanaaf istaafaa ta'e sibiila abbaa 10 abbaa 12 kana bituudhaaf qarshiitti yoo jijjiru otoo qarshiitti hin jijjiiriniin dura abbaa sentimeetira 12 beergaa 14 nu gaafata abbaa sentimeetira 10 beergaa 14 nu gaafata abbaa sentimeetira 12 beergaa 46 nu gaafata istaafa kiiloogiraama
soddomaan nu gaafata jechaadha. Isa kana gama qarshiitti hojii jirru guyyaa darbe abbaan seentimeetira 10 qarshii 430 jiraachuu abbaan seentimeetira 12 qarshii 615 jiraachuu isaa saniin ga'ee jira jechaadha. Walumaa galatti gama qarshiitti hojii jirru istaafaa osoo hin dabalatiin abbaan 10 fi abbaan 12 kun biimiidhaaf ta'e walumaa galatti koloniidhaafis biimii gubbaa fi biimii jalaa walumaa galatti qarshii 38 fi 500 nu gaafata jechaadha. Istaafaadhaaf ammoo qarshii 2400 nu gaafata. walumaa galatti qarshii 33 naannoo qarshii 33 nu gaafata jecha sibiila qofaaf sibiila mana kana ittiin ijaaru qofa istaafa dabalatee sibiila abbaa 10 fi abbaa 12 kana dabalatee jechuudha. Egaa itti aansuudhaan bilookeetiitu jira. Bilookeetii mana kana ijaaruuf akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana karvii qaba jechaadha gubbaa isaa irra. Karvii kanaafis ta'ee bilookeetii noormaalii walumaa galatti qarshii isaa isin biraan gaha. Isatti osoo hin seeni bilookeetii noormaalii baay'inaan lakkoofsa 2980 ta'ee nu gaafata jechaadha. Gabaa irratti yeroo kana qarshii 9 jira tokko isa 2980 kana gama qarshiitti hojjiru qarshii 26,800 nu gaafata jechuudha. Bilookeetii noormaalii ta'e qofa ittiin kan ijaaru jechuudha. As biratti wanti beekuu qabdan akkuma guyyaa darbe isin jedhe bilookeetii abbaa seentimeetira 15 itti fayyadamuu qabna. Abbaa seentimeetira 20 yoo ta'e ammoo kana ol qarshii kana olitti jijjiirama jechuudha. Naannoo qarshii 14 hamma qarshii 13tiin gurgurama gabaa irratti. Kanaaf kun qarshii 9 gurgurama. Mana keessaniifis baay'ee tokko filatamaa akka ta'e abbaa seentimeetira 15 kana. Kanaaf qarshiitti qarshii 26,800 qopheessinan bilookeetii kana isin gahuu ni danda'a. Isa gubbaa irratti argaa jirtan roga dagalii lamaanii fi fofoo isaa irratti bareedinaaf kan itti fayyadamnu karvii kan ta'e kan jechuudha. 105 nu gaafata. Inni tokko yeroo kana gabaa irratti abbaa seentimeetira 60 yoo ta'e qarshii 30 yoo ta'e abbaa seentimeetira 40 qarshii 18 bituu dandeenya. Nama argaa jirtan kun abbaa seentimeetira 60tiin kan ijaarame jechuudha. Yeroo kana abbaan seentimeetira 60 qarshii 30 saniin jedhee jira. Isa 105 kana gama qarshiitti yoo jiru qarshii 3,150 hamma qarshii 3,200 nu gaafata jechuudha. Egaa isatti aansuudhaan balbalatu jira manicha kana fofoo isaa irratti balbala guddaa kaarii 9 ta'e yookaan immoo bal'inni isaa meetira 3 fi dheerinni isaa meetira 3 akkasumas immoo balbala xiqqaa dheerinni isaa meetira 3 fi bal'inni isaa meetira 1 saantimeetira 20 ta'e ofirraa qaba. Walumaa galatti kaariitti yoo jiru balbala kana kaarii 13 nu gaafata jechuudha. Kaarii 12 walakka hamma kaarii 13 nu gaafata. Warroonni dalasiisuu barbaadanis asumaan beektanii dalasiisuu qabdan jechuudha. Yeroo kana gabaa irratti qarshii 1,700 hamma qarshii 1,200tiin gurgurama jechuudha. Sadarkaa qabaanis sibiila sadarkaa tokkoffaa qarshii 1,700tiin yoo dalasiifne balbalichi kun balballi lamaan kun qarshii 22,000 fi 600 nu gaafata jechuudha. Egaa itti aansuudhaan garaa keessatti gaada 3 qaba, gaada 4 qaba. Gaadaan 4 kun immoo kilaasiin 4 kun kilaasiin tokko balbala kan hin qabne yookaan immoo saanqaan isaa kan ittiin dalagamne yoo ta'e balballi 3 keessa isaatti kan dalagame tokko isaa qarshii 6,000 yoo ta'u walumaa galatti balbala 3 mana kanaaf dalasiisuu barbaanne kan keessa jechamu MDF irra kan dalagame qarshii 18,000tiin dalasiisuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti qarshii 40,000 fi 600 balbala alarraa fi kan keessa dalasiisuu ni dandeenya jechuudha. Qarshii 40,000 lamaani. Egaa balbala alarraa kanaa fi gilaasii yookaan immoo daawitiin isaaf galu qarshii 6,000 galchuu ni dandeenya jechuudha. Isatti aansine bishaan galfachuu fi elektiriikii mana kana keessa harkisuuf akkasumas immoo meeshaalee mana fincaanii bituudhaaf walumaa galatti bituu fi hojjisiisuudhaaf wal qabate qarshii 25,000 nuuf gaha jecha. Itti aansuudhaan mukatu barbaachisa gubbaa isaa irratti qorqorroo hin dhainiin duraa fi yookaan immoo jiibsamii kan irratti hidhamu wal qabate guutumaan guutuutti mooraaleenis mana kana keessatti ni barbaachisa. Mukni mana kanaaf barbaachisu qarshii 7,000 bituu yookaan immoo qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti waan isin himuuf qabu kan bira darbe jechuudha. Agrigeetiidha. Kolonii fi biimii irratti xaxarii itti fayyadamna. Xaxarii mana kanaaf gahu qarshii 5,000 nuuf gahuu danda'a jechuudha. Meetira kuubiitti yoo jiru naannoo meetira kuubii 3 hamma meetira kuubii 4 jedha. Meetira kuubii 3 yookaan 4 kana qarshii 5,000 bituu ni dandeenya jechuudha. Yeroo kana gabaa irratti gatii kana argachuu ni dandeettan. Mana fincaanii alarraa qaba manichi kun mana fincaanii alarraa kana qochisiisuu hojjisiisuu isaatiin wal qabate qarshii 10,000 isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti isin kaasa manichi kun luukii 70 yeroo kana gabaa irratti qarshii 290 jira. Qorqorroon tokko qorqorroo noormaalii isin hojjechuu kiyya isinitti himee jira. Kanaaf qorqorroo luukii 70 kana gama qarshiitti hojii jiru qarshii 20,000 fi 300 bituu kan immoo nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa manicha kana egaa haala kanaan ijaarree gubbaa isaa qorqorroo dhoofne shawaa isaas egaa rukunnee booda jiibsamii yookaan immoo seeraaman
dhifama kornisii isaa jigsamii warroonni galfachuu barbaadan jechaadha. Manichi kun kaarii 106 keessi isaa siniin jedhee jira. Yeroo kana jigsamii baay'ee tokko filatamaa fi madaalawaa kan ta'e giddu galeessa kan ta'e 250 kaareen tokko kan ittiin dalgamu. Egaa kaarii 106 kana yoo dalaguu barbaanne qarshii 26 fi 500 dalaguu ni dandeenya. Isatti aansuudhaan seeraamikiitu jira. Seeraamikii lafarra kan ofii keessanii barbaadan filattanii kaareedhaanii jechaadha. Walumaa galatti qarshii 30 lamaan galchuu ni dandeenya jechaadha. Abbaa seeraamikii kan abbaa seentimeetira 60 kan isin dalage jechaadha. Abbaa seentimeetira 60 ta'e qarshii 30 lamaan galchuu ni dandeenya jechaadha. Egaa qalamiitu jira as biratti qalami chaakii kan ta'e jecha kwartizii fi keessa manaatiin jigsamii girgiddaa fi kwartizii alarraan dibuu barbaanne qarshii 15,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa isattaan sun mismaarri mana kanaaf barbaachisu saanduqa 4 tunuugaa saanduqa 4 qarshii 1,500 bituu ni dandeenya jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna meeshaalee hanga amma gatii isaa sin biraan gahaa ture kana gama qarshiitti bakka tokkotti deebifne yeroo idan qarshii 300 fi 50 dhufa jechaadha. Ogeessa osoo amma kaffaltii ogeessaa osoo hin dabalatin mana kana ijaaruudhaaf ogeessota garaagaraa gaafata. Ogeessota garaagaraa kana walitti daanee hunduma isaa bakka tokkotti yoo kennu qarshii 120 nu ijaaruu ni danda'a jecha ogeessichi mana kana ijaaru. Dizaayinii bifa kanaan bareedaa ta'e filatamaa ta'e jechaadha. Kontiraatas kennuu barbaadan tokko isaaniitti ogeessa garaagaraatti qoqqoodanii kennus yoo barbaadan qarshii 120 qopheessina haala ajaa'ibaa kanaan babbareechisanii nuuf ijaaruu ni danda'an jecha manneen akka suuraa irratti amma argaa jirtan kana haala kanaan ijaarsisuu ni dandeettanii. Ogeessa dabalatee meeshaalee bittaa mana kanaaf dabalatee jalqaba isaa irraa kaasee hamma xumuraatti qarshii 470 qopheessina manicha kana haala kanaan ijaartanii geessuu ni dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe mana lukkii 70 bilokkeettiidhaan ijaaruuf bifa amma argaa jirtan kanaan kan amma isin biraan gahe kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraa qabadhee hamma walitti nutti nageenya nu turan nageenya kenna bakkuma jirtan isin haa qaqqabu. Ammas irra deebi'uudhaan warroonni yeroo jalqabaatti godhatu chaanaalii kanaaf tan subscribe gochuun hin dagatinaa. Subscribe godhaatii irraa fayyadama. Viidiyoolee kana dura gadhiifne hedduu tokko kan isin fayyadamtu jira waan ta'eef jala deddeebi'aatii daawwadhaa laalaa isiniin jira. Nageenya kenna bakkuma jirtan isin haa qaqqabu. Waan gaafii fi yaada qabaattan gara lakkoofsa bilbilaa keenya isin kennameef koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa.